Bulchiinsa naannoo Tigraayitti ammas yaaddoon nageenyaa uumameera. Kibba Tigraayitti ammas uummanni mufachuun mormii itti fufeera. Bulchaan yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasee Warrede bulchitoota godina Kibba Tigraay aangoorraa kaasuun aangaa'ota haaraa muudaa turanis uummanni fudhachuu dideera. Kanarraa ka'uunis wal waraansii gidduu isaaniitti dhalachuuf fiixee ga'eera. Kanaan dura humni TPLF irraa cabuun bosona galee humnoota Tigraay irratti haleellaa banuun isaa ni yaadatama. TPLFis aangoorraan kaasa jechuun isaa ni yaadatama. Uummanni godina Kibba Tigraayis bulchitoota nu bulchaa jiraniin ala nama biraa hin barbaannu jechuun hiriira mormii ba'uun isaas ni beekama. Maarree amma yaaddoon nageenyaa ittuu baay'ee yaaddessaa fi ulfaataa ta'eera. Tigraay iddoowwan shanitti hiramuun wal waraansatti garagaltee jirti. Kana malees qaamonni eenyummaan isaanii hin beekamne naannoo Tigraay keessa naanna'uun namoota nagaa butanii dararaa maallaqa itti gaafataa kan maallaqni ittiin kaffalamneef ammoo ajjeesaa gochaa namoota ukkaamsuu kana keessatti argamu. Ofii Tigraay maal keessa jirti? Jiruuf jireenya uummata maal fakkaata? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin bulchituun addunyaa keenya Ameerikaan biyyoota addunyaa hundumarraa qoqqobbii qaraxaa kaa'uun ishee ni yaadatama. Maarree manni murtii Ameerikaa qoqqobbii fi qaraxa pirezidaantiin addunyaa keenyaa yookaan bulchaan Ameerikaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp addunyaarra kaa'an seeraan ala jechuudhaan kufaa taasisanii jiru. Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jetturra kaa'adhaa, laayik sheer godhaa, yaada keessan saanduqa yaada keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay bulchaa duraanii godina Kibba Tigraay aangoorraa kaasuun hoogganoota biroon bakka buusuu hordofee naannichatti muddamni dhalateera. Ji'ootaan dura pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay kan ta'an Jeneraal Taaddasaa Warradaa itti gaafatamaa godina Kibba Tigraay aangoorraa kaasuu hordofee mormii fi walitti bu'insa mudateen lubbuun namaa darbee ture. Boodarraa hangaan Kibba Tigraay bakka duraatti akka deebi'u godhamee muddamni dhalates tasgabbaa'ee ture. Haa ta'u garuu ji'a tokkoon booda itti gaafatamaan godina Kibba Tigraay obbo Haftuu Kiroos kaafamuun miseensa koree giddu galeessaa TPLF kan ta'e obbo Zinaabuu Gabramadiin bakka isaa buufamuun muudamuu hordofee muddamni bifa haaraan ka'eera. Obbo Haftuu Kiroos uummata Kibba Tigraay irraa deeggarsa cimaa akka qabutu himama. Kanarraa ka'uun bakka isaa namni biraa akka hin buune uummanni hiriira ba'uun mormii gaggeessaa turuun isaas ni yaadatama. Itti gaafatamaan duraanii Kibba Tigraay erga kaafamanii booda eessa akka jiranii fi haalli naannichaa maal akka fakkaatu BBC'n iyyafateera. Obbo Zinaabuu Gabramadiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 18 bara 2017 irraa kaasee bulchaa godina Kibba Tigraay ta'uu kan agarsiisu rabsuun biiroo gaggeessaa duraanii cabsuun seenuun hojii eegaleera. Qondaalli haaraa muudame kun magaalota Kibba Tigraay kanneen akka Carcar fa'aatti marii hawaasaa osoo gaggeessuus mul'ateera. Waltajjii adda addaa irratti nuti siin filanne humna qawween hin bullu jechuudhaan uummanni mormii irratti kaasuun hirmaattonni marichaa BBC'tti himaniiru. Qondaalli aangoorraa kaafaman obbo Haftuu Kiroos eessa akka jiranii fi maal akka hojjetan jiran BBC'n iyyafatus uummata kakaasaa fi gurmeessaa jiraachuu dubbataniiru. Godina Kibba Tigraay keessatti uummata kakaasaa uummata gaggeessaa jira. Obbo Haftuu Kiroos Kibba Tigraay keessa holqaa fi dirree baay'eetu jira, achi jira jechuudhaan magaalaan alaa akka jiranis himaniiru. Bakkeewwan tokko tokkotti poolisoonni fi milishoonni uummata waliin hiriiruu siman obbo Haftuun kun ammoo mormiin uummataa gara walitti bu'insaatti ce'uu danda'a sodaa jedhu uumeera. Haalli amma jiru hin furamne taanaan daandii nagaa keessaa nu baasanii TPLF daandii qabsoo nuti hin barbaannetti nu geessuu danda'u jechuudhaan mormii uummatarraa gara qabsoo hidhannootti seenuu akka malan waan akeeku dubbataniiru. Qabsoo hidhannoo eegaluu fi dhiisuu isaanii kan gaafataman obbo Haftuun yeroo dhiyootti ejjennoo keenya
keenya ni beeksifnas jedhaniiru. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waliin waliigaltee gaarii irraa ga'anii turuu kan yaadatan bulchaan duraanii godina kibba Tigraay obbo Haftuun Jeneraal Taaddasaa qofaa isaanii homaa gochuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Marii magaalaa Maqalee fi Maayicawutti uummata waliin Jeneraal Taaddasaan gaggeessan irratti uummanni gaggeessaa ofiin filate qofaan akka buluu barbaaduu fi gaggeessaa isaanii akka hin jijjiirre ibse akka ture himu. Obbo Haftuun akka jedhanitti aangoorraa kan isaan kaase koree koomaand poostii akka ta'es ni himatu. Obbo Haftuu Kiroos ofii isaaniiyyuu ittaanaa korichaati. Koreen koomaand poostii naannichaa miseensota 9 kan qabu yoo ta'u gaggeessaan koomaand poostichaa dursaa TPLF kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elidha. Gaggeessitoonni TPLF fi qondaalonni waraanaa olaanoon miseensa korichaati. Hundeeffama koree koomaand poostii kanaa ilaalchisee bulchiinsa yeroo irraa ibsi kennamee jiru. Jeneraal Taaddasaa waliin akka walii galletti osoo ta'e kibba Tigraay qofaatti osoo hin taane guutummaa Tigraayitti bu'aan gaariin ni argama ture jechuudhaan qondaalli TPLF dudduubaa dhiibbaa akka taasisaa jiran himaniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii naannoo Tigraay kan ta'anii fi amma gorsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa bakka dhaloota isaanii kibba Tigraay irraa deeggarsa cimaa qabu jedhamee amanama. Obbo Geetaachoon bulchiinsa naannichaa irraa ka'uu hordofee obbo Haftuunis akka kaan murtaa'uun kibba Tigraayitti mormii fi muddama uumee ture. Mormii kibba Tigraay irraa deemsa bulchiinsaa Jeneraal Taaddasaa irratti ka'ee jiru duuba kan jiru paartii haaraa obbo Geetaachoon hundeessan Simrat jedhamudha jechuun biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Tigraay himatees ture. Kibba Tigraayitti gaggeessitoota duraanii aangoorraa kaasuun haaraadhaan bakka buusuun gara walitti bu'insaatti geessuu mala kan jiru yaaddoo jiraattotaati. Obbo Haftuu Kiroos akka jedhanitti ammayyuu jaarsoliin gidduu deemuun dhiisaa jechuun yaalii gochaa jirus jedhaniiru. Bulchaan kibba Tigraay haaraa muudamee dhalataa naannichaa waan ta'eef maaliif mormiin akka irratti ka'e kan gaafataman obbo Haftuu Kiroos dhalataa naannichaa gaggeeffamuu osoo hin taane uummanni nama ofiin barbaaduun gaggeeffamuu akka fedhu BBC'tti himan. Uummanni kibba Tigraay hanga ammaa ani Tigreedha jedheetii qabsaa kan jiru garuu waltajjii garaagaraa irratti qoollifamee jira jechuudhaanis komatu. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu manni murtii oliyyannoo Ameerikaa taarifawwan Doonaald Tiraamp biyyoota addunyaa irra kaa'e hedduunsaa seeraan ala jechuudhaan murtee laate. Murteen kun ajandaa Tiraamp tarsimoo alaa irratti qabu irratti dhiibbaa cimaa akka fidu ni amanama. Murteen mana murtichaa taarifa Tiraamp biyyoota garaagaraa irra kaa'ee fi taarifa addaa biyyoota akka Kaanaadaa, Chaayinaa fi Meeksikoo irra kaa'ee kan ilaallatudha. Abbootiin murtii mana murtii oliyyannoo Ameerikaa dhimmicha irratti sagalee kennaniin sagalee 7-4 sagalee caalmaan taarifni Tiraamp labsii muddama dinagdee jechuun hojiirra oolchee fudhatama kan hin qabnee fi faallaa seera biyyaa ta'uu murteessanii. Murteen kun hanga onkoloolessa 14tti hojiirra hin oolu jedhamee jira. Sababni ammoo manni murtii waliigalaa dhimmicha fudhatee akka ilaalu bulchiinsi Tiraamp yoo ni gaafata ta'e yeroo kennuufidha. Tiraamp murtee mana murtii oliyyannoo kana qeequun fuula miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaasaa ta'e Tiraaz irratti barreesse. Murteen kun hojiitti ni kamu yoo ta'e murteen kun dhugumatti United States of America kan balleessudha jechuudhaanis dubbataniiru Tiraamp. Manni murtii oliyyannoo loogii hedduu qabu taarifni keenya haqamuu qaba jedhee murteesseera garuu immoo Ameerikaanuma irratti akka mootu ni beeku jechuudhaanis barreesse. Murteen mana murtichaa kan hojiirra oolu taanaan Ameerikaan dinagdeen dadhabduu akka taatu kaasuun aangoo pireezidaantummaasaa fayyadamuun taarifa kaa'uu akka danda'u ibseera. Doonaald Tiraamp ji'ootaan dura tarkaanfii fudhateen biyyoota addunyaarraa taarifa sadarkaa garaagaraa kaa'ee ture. Kunis wal madaaluu dhabuun dinagdee nageenyaa biyyaalessaa Ameerikaaf yaaddoo akka ta'e ibsuuni. Manni murtii oliyyannoo Ameerikaa garuu taarifa kaa'uuf aangoo kan qabu pireezidaantii osoo hin taane koongirensii akka ta'e beeksiseera. Manni murtichaa aangoo taarifa kaa'uu kan qabu mana maree yookaan koongirensiidha malee pireezidaantii miti jechuun murtichaa akka keessa hin deebines beeksiseera. Manni murtii oliyyannoo Ameerikaa taarifa Tiraamp biyyoota addunyaa irra kaa'e hedduusaa
kufaa kan taasise gareewwan biizinesii fi isteetiiwwan Ameerikaa waliin dhufuun himataa Tiraamp irratti banuu hordofeeti. Himanni kun kan baname ji'a eebilaa keessa Tiraamp ajaja pireezidaantummaa jechuun taarifa dhibbentaa 10 irraa ka'uun dhibbentaa garaagaraa biyyoota addunyaarraa kaa'uu hordofeeti. Biyyoonni addunyaa oomisha isaanii nutti gurgurachuu malee nurraa hin bitan jechuun walgituu dhabuun sirna daldalaa uumamuu ibsee meeshaalee biyyoota garaagaraa irraa gabaa Ameerikaatti dhiyaatan irraa taarifa kaa'e Tiraamp. Kun kanaan ta'ee otoo jiru ministeerri ittisa Ameerikaa Peeteegii haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwatte ilaalchisee gama dhiyaate White House erga fudhachuu didee booda hoogganaa tikaa aangorraa ari'an. Pentagoon ibsa isaa keessatti Leetinaal Jeneraal Jeefrii Kiruus hoogganaa eejensii odeeffannoo humna ittisa Ameerikaa ta'anii hin tajaajilan jedheera. Ajajoonni waraanaa gameeyyiin biroo lamas aangorraa kaafamaniiru. Ministeerri ittisaa Ameerikaa waa'ee namoota ari'amanii sababa isaa waliin ibsa gahaa hin kennine. Waxabajjii darbe giddugala humna ittisaa Ameerikaa kan ta'e Pentagoon waa'ee haleellaa Ameerikaan qilleensarraan Iraan irratti raawwattee gamaggamuun wayita gabaasa dhiyeessuu haleellaan raawwatame buufataalee niwukilaaraa Iraan akka hin barbadeessine ibsee ture. Qorannoon jalqabaa tarii haleellaan kun karoora gabbisa niwukilaaraa Iraan jiyootaan boodatti deebisuu mala kan jedhu ture. Yeroo sana White House gamasaan kun gama dogoggoraa tuuta tikaa fi odeeffannoo dadhaboo ta'aniin miliqee ba'eera jechuun kuffisee ture. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufataaleen niwukilaaraa Iraan guutummaan guutuutti barbadaa'eera jechuun jala muranii dubbatan. Seenaa keessatti tarkaanfii waraanaa milkaa'aa ta'e xiqqeessuuf tarkaanfii miidiyaaleedhaan fudhatamuuf yaalamedha jechuun gama dhiyaates kuffisan Doonaald Tiraamp. Kora neetoo yeroo sanatti gaggeeffamee ture irratti Heegis gabaasichi kan dhiyaate odeeffannoo tikaa gadi bu'aa fi hin bilchaanne irratti hundaa'uun jedhan. FBI immoo odeeffannoo miliqee ba'e kana qulqulleessuuf qorannoo eegaluus ibsanii turan. Kiruus ari'amuu jalqaba kan gabaase Washington Post ture. Ejensiin nageenyaa raayyaa ittisa Ameerikaa qaama Pentagoon keessaa tokko yoo ta'u hojiilee yookaan ergama isaa milkeessuuf odeeffannoo waraanaa irratti hirkata. Ejensichi odeeffannoowwan teeknikaa hedduminaan walitti qabus odeeffannoo CIA fi ejensiiwwan tikaa kaan irraa argaman garuu adda. Heegis ajajaa eeggataa hoogganaa humna galaanaa fi hoogganaa addaa humna waraanaa humna galaanarraa Ameerikaa aangoo isaaniirraa akka kaan ajaja dabarsuu maddeen eenyummaan isaanii akka heeramuun feene Reuters itti himaniiru. Senaatarri Ameerikaa Maark Waarner ibsa baasan keessatti ari'amuun Kiruus bulchiinsa Tiraamp waajjira tikaa eegumsaa biyya keenyaaf oolchuu manna bakka itti amanamtoota isaanii horatan gochuun itti fayyadamuun amala balaafamaadha jechuun akeekkachiisan. Pireezidaanti Tiraamp aangaa'ota yaada isaaniin walii hin galle yookiin yaada faallaa dhiyeessan hedduu aangoorraa kaasaniiru. Adoolessa darbee garee isaanii keessatti koomishinara istaatiksii hojjetootaa kan ta'an Eric Maktarfaan hojiirraa akka gaggeeffaman ajajan. Kunis erga qondaalli kun guddinni hojjetaaf kennamu akkaan gadi bu'uu eeranii booda. Hoogganichi gabaasa qabiyyee akkanaa qabu erga dhiyeessanii yeroo suma aangoorraa kaafamanii. Eebila darbee sababuma wal fakkaatuun daayireektara olaanaa ejensii nageenya biyyaalessaa Timootii Haawoo hojiirraa ari'ame. Akkasumas hojjetoota mana maree nageenya biyyaalessaa White House hedduu ari'an. Heegis gama isaaniin Pentagoon keessatti qondaalota waraanaa hedduu ari'aniiru. Guraandhala darbee jeneraala humnaa qilleensaa CK Brown admiiraalotaa fi jeneraalota 5 faana aangoo isaaniirraa kaasan. BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessoo wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufus ala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan immoo saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kan erga gootanii kaasee yeroo hundumaa qophiileen karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo wayitaawaa fi haaraatiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.